Gaaffilee Yesuus Kiristoos irratti ka'an. Gaaffileen kun deebii qabamoo hin qabu isa jedhuuf kan waliin ilaallu ta'a. Haga dhuma qophii kanaatti nu faana bu'aa isiniin jecha chaanalii keenya subscribe gochuun viidiyoo kana daawwadhaan affeerraa keenya. Yesus namoota cuuphuu isaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 22 irratti ni dubbata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 2 irratti ammoo Yesus nama tokkollee akka hin cuuphne dubbata. Kanaafuu Yesus namoota cuupheera moo hin cuuphne jechuu dandeenya? Yohaannis 3:22 irratti Yesus namoota cuuphaa akka ture dubbata. Haa ta'u iyyuu malee kan cuuphaa ture isa utuu hin ta'in bartoota isaa ture. Garuu akka waan inni cuuphaa turetti odeeffamuudhaan warra Fariisotaatti himame malee inni bishaaniin nama cuuphe tokkoyyuu hin qabu. Kanas Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irraa ni arganna. Waaqayyo akka namaa gaabbuu ni danda'a. Namni tokko kan inni gaabbu waan dogoggora ta'e tokko yoo hojjete yookaan immoo utuu itti yaadin wanta sirrii hin taane tokko raawwate yoo argamedha. Waaqayyo garuu dogoggoree hin beeku. Wanta hojjetettis gonkumaa gaabbee hin beeku. Gara fuulduraattis hin gaabbu. Kutaan uumama 6 irratti barreeffames jal'inni namootaa lafarratti baay'achuu irraan kan ka'e garaan Waaqayyoo nama lafaa irratti uumametti gadduu isaa mul'isa malee Waaqayyo lafarratti nama uumuu isaatiif ni gaabbee hin jedhu. Kunis uumama 6 lakkoofsa 5 hanga 6. Waaqayyo yommus jal'inni namaa lafarratti baay'achuu isaa wanti namni guyyaa hundumaa garaa isaatti yaade qopheessu hundinuus jallaa duwwaa ta'uu isaa ni arge. Waaqayyo nama lafarratti uumuu isaa ni jibbe, guutummaa garaa isaatiinis ni gadde jedha. Kun immoo Waaqayyo nama lafarratti uumuu isaatti ni gaabbe hiika jedhu hin qabu. Kana jechuunis Waaqayyo hojii jallaa namoota ilaalee akka ittiin boqonne, akka ittiin gammanne yookaan ammoo akka inni itti walii hin galle yookaan jibbe agarsiisa. Karaa biraatiin Waaqayyo nama lafarratti uumuu isaa ni jibbe gaafa jedhu immoo nama uumuu isaa jibbe jechuu utuu hin ta'in hojii jallinaa isa namni hojjetu laaleeti. Sababni isaas uumama inni uume keessaa tokkollee kan jibbisiisu hin turre. Uumama 131 irratti Waaqayyo waanuma hojjetu hundumaa inni ilaale, kunoo innis baay'ee gaarii ture jedha. Kanaafuu ni gadi jechi jedhu kun Waaqayyo nama uumuutti gammaduu dhabuu kan agarsiisu utuu hin ta'in hojii nama lafaa irratti uumetti gammaduu dhabuu isaa agarsiisa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 5 hanga 7 irratti Yihuudaan meetii 30 Yesuusin itti gurgurate mana qulqullummaa keessatti darbatee achi adeemee dhaqee of rarraase jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irratti immoo ofii isaa mataadhaan kufee tarsee marrumaan isaa bakkee guute jedha. Kanaaf Yihuudaan of rarraasee moo ni tarsee jenna? Lamaan isaa jechuunis of rarraase yookaan ni tarsee jechuu ni dandeenya. Haalli barreeffama waa'ee Yihuudaa kutaawwan yookaan luqqisiiwwan kanneen irratti ibsame bifa sababaa fi bu'aatii yookaan written in cause and consequence form. Kana jechuun Maatiyos Wangeela isaa keessatti Maatiyos 27 lakkoofsa 5 irratti kan barreesse Yihuudaan of rarraasuu isaa sababa kufee tarsoo namichaa yoo ta'u, Luqaas ogeessi fayyaa barreessaan hojii ergamootaa 1:8 irratti Yihuudaan erga of rarraasee maaltu akka ta'e jechuunis kufee tarsoo isaa fi erga kufee tarsee immoo marrumaan isaa bakkee guutuu isaa barreesse. Macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 32 hanga 36 irratti raajiin Elsaa'i jedhamuu fi akkasumas hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 37 hanga 41 irratti immoo ergamaan Phexros jedhamu nama du'e kaasanii turan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 40 hanga 44 irratti immoo Yesuus Alaazaar nama jedhamu du'aa kaaseera. Yoos immoo namoota du'an du'aa kaasuu Yesuusin adda gochuu ni danda'a? Namni amane tokko yookaan raajii yookaan ergamaan tokko gaafa milikkita garaagaraa godhu kan dhukkubsate yoo fayyisu yookaan du'aa yoo kaasu humnaaf dandeettii mataa isaatiin utuu hin ta'in amantii Waaqayyoon irratti yookaan humna maqaa Yesuus irratti qabu qofaani. Kanaafuu Elsaa'i yookaan Phexros humna ofii isaaniitiin waan tokkollee gochuu hin danda'an. Garuu Yesuus yeroo du'aa kaasuuf milikkita garaagaraa hojjetu humnaaf dandeettii ofii isaatiini.
Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 41 irratti kan inni yaa abbaa na dhaga'uu keetiif sin galateeffadha jedheef namoonni yeroo sana iddoo awwaalaa Alaazaar dhaabbatanii turan Yesuus Waaqayyo biraa akka ergame beekaniif ture. Sababni isaas Yihuudoonni baay'een Yesuus kan beekan akka inni Kiristoos yookaan Masii ta'eef Waaqayyo biraa furee ilmaan namootaa ta'ee dhufetti utuu hin ta'in akka waan inni biyya lafaa keessaa dhufeetii fi akka inni ilma Yoosef yookaan Maariyaam ta'etti isa beeku turan waan ta'eef. Kanaaf baay'een isaanis itti hin amanne turan. Karaa biraatiin kutaan kun kan ibsu yaadni Yesuusiif Waaqayyo tokko akka ta'e yookaan tokkummaa akka qaban agarsiisa. Egaan hordoftoota keenya sagantaan keenya irraa kana fakkaata ture. Haga qophii gaaffilee Yesuus Kiristoos irratti ka'aniif deebii isaanii jedhu kutaa 10ffaa walitti deebinutti nagaa isiniin jecha chaanaaliin keenya yeroo mara soora hafuura keessaniif ta'u qabatee dhiyaata. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maamiloonni keenya immoo like share isiniin jecha yaadaaf gaaffii qabdan comment nuuf godhaan affeerraa keenya.